Mootummaan ilaalamni ida'amuu mandhaleessaa hunduu walqixa irraa fayyadamaa ta'uu bocuun hojiirra oolchaa jiruun biyyattiin roga hundaan daandii badhaadhinaa qabattee milkaa'inaan imaluu irratti argamti. Imaammannii fi tarsiimoon kanaan dura hojiirra oolaa ture akkaataa guddinaa fi jijjiirama Itoophiyaa fiduun kan bocame waan hin turree fi guddina barbaadamu fiduu hin dandeenye. Sirumaayyuu tirataa taasisuun biyyattiin osoo hin jaalatiin harka hormaa akka laaltu ishee taasise. Mootummaan jijjiiramaa garuu imaammataa fi tarsiimoo tirataa kana bifa haaraan bocee tarsiimoo egeree biyyattii murteessu hojiitti hiikuu erga eegalee yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni ajaa'ibaa abdii namatti horu dhufaa jira. Aadaa kaleessa oomishni duubatti afaan ittiin oomishamaa ture keessaa bahame tarsiimoon sirrii ta'e bocame qamadiin bifa kanaan bona irratti gaafa oomishamu hiikni qotee bulaadhaaf qabu jiruuf jireenya qotee bulaa jijjiiree jira. Qotee bulaan kennaarra oomisha akkasii sana oomishuu isaatiin jiruuf jireenya isaa jijjiireera. Ce'ee jira. Oomisha qamadii bonee jallisiidhaan qotee bulaan keenya qaqara seeftineettiin deeggaramaa ture. Amma of danda'ee maatii isaa sa'aatii kanatti yeroo silaa laftiin hunjiinetti waan akkana argu waan guddaadha. Ana baay'ee akka nama tokkooti baay'ee itti gammadee. Midhaan asirratti qamadiin asirratti mul'ataa jiru kun waggaa 3 dura lafa baay'ee rakkoo guddaadhaan gogiinsaan hawaasa seeftineetiidhaan jiraachaa turedha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa mootummaan paartii keenya paartii badhaadhinaatiin hoogganamu iddoo kanatti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaani lafa hin qabna. Lafti keenya kun bishaan yoo itti daballee jenne galtee adda addaa yoo daballee fi eeggattummaa keessaa bahuu dandeenya. Kadhattummaa irraa gara oomishtummaatti kan jedhu kana jennu kun qabatame bifa ajaa'iba ta'een karaa amanuun hin danda'amneen hojiin paartii keenya xiyyeeffatetti galeen qonnaan bulaan naannoo kana jiran dargaggoonni keenya hawaasni hundumtuu hojjetee irraa fayyadamaa ta'e. Imala badhaadhinaa milkaa'inaan dabalamee galmaa'aa jiru kana itti fufiinsaan galmeessaa deemuun gargaaramtummaa seenaa taasisuuf damee hundaan ashaaraan lafa kaawwamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas galma kana dhugoomsuuf hojii hunda tarkaanfilee haaraan masakee waqtiilee hundas yeroo misoomaa taasisuun miira guutuun hojjechuu irratti argama. Ganna qarxii hektaara tokko qotte kan ganna baay'ate hammam baay'ate hojjettu 50 yookaan haga 40ti hektaara irraa kan argamu. Kan bonaa garuu 180 isaa ol 103 argame bara majammara 103 dirasi gallaayasitti. Sila kanaatiif dachaadhaan caala kun. Callaan isaa immoo walitti hin dhufu kan gannaatiif kan bonaa. Kun amma kuntaala hektaara tokko irratti 103 galmeesseera. Kuntaala 103 galmeesseera. Bara 2014 irra natti fakkaata ilikardii kanaan jira. 103 jechuun gaa oduu kan gannaa fudhannee kan gannaa yookaan 40 yookaan 50 gala kuntaala. Walitti hin dhufu midhaanis firiin akkanatti hin kennu. Kanaaf caarraa guddaadha. Minaalbaata ilmi Oromoo jedha Oromoon nyaata oduu laaluu irratti beela'uu dhiisee naannoon kun amma akkuma argitu lafti duwwaa jira. Fuulduratti qotee bulaan naannoo kana jiru ba'ee hirmaatee raawwatee wal tokko ta'ee bishaan waan kana ta'e kun hundi qamadii ta'uutu irreera. Maaliif hiyyummaa laaluun nurra hin jiru as teenyee? Hiyyummaan lafa jalatti awwaaluun nurra jira malee ishiin nu ol ta'ichee ta'u ishii ilaaluun ilma Oromootiifis safuudha. Lafti kun kiyya. Lafti kun kiyya. Ankooti lafa kana horiin irra dhaabaa ture. Horiin irra dhaabaa ture bishaan fidee obaasuudha, ataakiltii dhaabuudha. Baay'ee dadhabbii baay'ee waan jiruuf bishaan kana harkisneef nu kun laga baddaasanii kanaaf natti ulfaatee tana horii irra dhaabbachaa ture. Amma garuu eega mootummaan keenya Dr. Abiy Ahmed karoora nu baasee motorbaampis akka liqiititti nu kennanii egaa hojiitti nu galchaniin booda kunoo amma qamadii facaasuu eega jammarree bara kanaan waggaa 4. Waggaa 4 kana keessatti kan dur yeroo tokkotti qaysiree yookaan kuntaala 2 irraa argadhaa. Kuntaala 2 irraa argadhaa. Ishiidhaa warra aramuu fi warra sanyii biraan dabartu. Har'a irratti taanee garuu yoo laallu qamadii miti galabaa horiin keenya kuufaa jira.
hojii waggoottan torban darbe hojjetameen milkaa'inoonni naannicha keessatti galmaa'e hedduudha. Humnoota waloo qindeessuun sirnaan dhimma itti bahaa dhufuun imalli qabamee itti fufiinsaan akka milkaa'u taasisaa jira. Gargaaramtummaa maqsuun lammiilee oomishanii kabaja ofii fi birmadummaa biyyaa tiksan ijaaruu irratti hojii guddaa hojjetamaa jiruun bonaa fi ganna qamadii oomishuun harka hormaa laaluurraa gara of danda'uutti ce'uu bira darbamee har'a gabaa alaafiyyuu dhiyeessuutti ce'ameera. Gama oomisha muduraanis akkasuma. Amma midhaan bonaan arganne. Ka duraan hin arganne waan duraan hin argine arganne. Bonaan qamadii arganne. Kana fooyyeen kee. Rakkoo rabbirraa tabirraa waa argan homaayyuu miti. Caamallee guddisaa baay'eessaa. Gizee garii hin badaa gizee garii waa hin funaannannaa bara baraanii amma kun galchuu jammare ka makiinaan haamuu jammarre. Naannoon kun yeroo jallisiin kun hin dhufin tura. Haalli jiru baay'ee ulfaataa ture. Lafa qullaa laaluu hin dandeessu. Lafti namatti calanqisaa. Ija namaa hubaa deemachuu. Awwaara malee humuu hin jiru. Garuu udda jallisiin kun dhufee wanni hunduu jijjiirameera. Namarraa horiirraa oomisharraa bu'aa guddaa argame bu'aan olaanaan. Duraan biyyi kun biyya seeftineetiin jiraachaa ture yoo ta'u yeroo har'aa garuu seeftineetii keessaa yaa'ee namaa qarqara. Erga qamadii bonee kana jammaranii haalaan jijjiiramee jira gabareen kara keenya jechaadha. Jijjiirama guddaa akka finne akkuma biyyaatti irraa akka guddannuuf abdii guddaan qaba. Jijjiirama baay'ee finna karaa mootummaatiinis baay'ee nu gargaaraa jiru. Maaliif anis yaadiin qaba tiraakteera bitee tiraakteera qotuudha. Qamadii kanarraa yoo amma kan gannaatirriitii fi kana wal bira madaallee ilaallu dachaa sadii kan gannaatirra caala kan boneedha kun. Rabbi gadi bu'ee ta'u rabbi dhungachuu hin dandeenyu. Lafa garuu nu bira jira hin dhiinna malee baay'ee kan dhungachuu qabnus. Kanaafuu garuu karoora kana mootummaan itti xiyyeeffatee karoora kana nu baasuun isaa wanta guddaa tokko. Oomishoota kanarraa sharafni argamu guddina biyyaa saffisiisuu keessatti qoonni qabu olaanaadha. Oduu bishaan gubbaarra irru hiyyummaan nu jaanjessite. Mootummaa kana galannaa ga'u mootummaa jijjiiramaa kana galannaa ga'u shunkurtii dhisatti qamadii oomishaadha. Bishaan baasadha. Bishaan nuu baasee lagatti kan lagarraa fagoo jiru kan lagatti dhiyaatu paampii nuu kennee maaliifiin qamadii kana oomishaa turre. Qamadiin kun bu'aa qaba. Bu'aa kan gannaatii fi kan ammaa kun walitti hin dhufu. Kun amma paakeejii guutuu qaba. Paakeejii guutuu qaba. Bishaan qaba. Qoricha waagi qaba. Itti biifta. Mudura kunuunsa addaa qaba. Kunuunsa addaa kan ta'e. Amma kan gannaatii fi kun walitti hin dhufu. Maaliifiin bu'aan isaa immoo fagoo. Kaleecha qamadii kana biyya alaatii galchaa turre. Hiyyummaa nu jaanjessite. Har'a immoo kanaa bahuudha biyya alaatittuu hambifneerree biyya alaatittuu ergaa jirra har'a qamadii. Injifannoon oomisha qamadii irratti akka biyyaatitti arganne birmadummaa biyyaa sadarkaa kabachiisuu lammaffaatti adawaa lammaffaa jechuun hin danda'ama jechuudha. Kaleessa biyya kana keessatti qamadiin kadhannaadhaan safaramaa ture. Garuu paartiin badhaadhinaa erga mootummaa ta'ee sagalee caalmaa argatee mootummaa ta'ee biyya kana bulchuu eegalee inni guddaan jijjiire keessaa tokko wabii nyaataatiin nyaataan of danda'u bira dabrameetiin wabii nyaataa mirkaneessuu galmoota qonna keessatti ta'an sana mirkaneessuun danda'ameera jechuudha. Keessaa'u nyaachuu bira darbeetiin gara alaatti ekspoortii gochuudhaan alergee gochuudhaan sharafa biyya alaa argamsiisuudhaaf qamadii irratti hojiin hojjetame waan seena qabeessa. Kan findiigee qotu budduuqseeti nyaata. Biyyis namoota taa'anii oduu facaasaa oolan osoo hin taane qotanii saqalaa galchuun of bira darbanii biyya sooran barbaaddi. Har'a biyyattiif gootota oomishaa hedduutu barbaachisa. Lafa gabbataa qabatanii iyyoomanii harka namaa laaluun farra qaaniidhasi. Qotanii dilbii galchanii biyya ofii sooruun iyyummaa qileetti dhidhimsuun seenaa hojjechuun gootummaa hundaa oliiti. Kabaja namatti hora. Kanaaf gargaaramtummaan qaanii oomishanii of danda'uun qananii ta'uu hubannee bakka hojjannu maratti hunduu ga'ee keenya haa baanuun dhaamsa qophii keenyaati.